Sadan Soddoo eessaa hanga eessaa qubatanii jiru. Kutaa kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Dhiifama sinjala badee barnoota keenya adda kutuun keenya ni yaadatama. Kana booda seenaa Oromoo kan waliin mul'isnu ta'a. Copy linkii gochuun akkasuma share repost gochuudhaan hiriyoota keessan biraan naaf ga'a. Galatoomaa isinii jecha har'a immoo waa'ee qubsama idda latiinsa warra Sadan Soddoo Soddoo warra Tuulamaa kan waliin ilaallu ta'a. Paartilee hafan fuula duuba deebitanii TikTok keenya jala argachuu waan dandeessaniif hordofaa isiniin jedha. Na duuka bu'uun dagatinaa jecha dhufaatii idda latiinsa warra Sadan Soddoo yoo ilaalle Tuulama keessaa Tuulama ilmaan sadan qabu keessaa kan warra Daachii jalaatii ilmaan warra Sadan Soddoo jedhamuun beekaman yoo ta'u, Sadan Soddoo qubsama isaanii tokko lamaan kan waliin ilaallu ta'a. Na duuka bu'aa. Tuulamni ijoollee sadii qaba. Isaanis Daachii, Bachoo fi Jiilleedha. Soddoon ilmaan Daachii yoo ta'u, Daachiin ilmaan sadii godhate. Sadan sanan keessaa inni tokko Soddoodha. Isaan kaan immoo Galaanii fi Oboo jedhamu. Yeroo mara waa'ee warra Soddoo yeroo kaafamu namoonni baay'een akka qomoo Guraageetti kan ilaalan hedduudha. Soddoon ijoollee sadii godhatee lafa isaarratti maqaa isaa moggaafatee jiraachaa jira. Sadan Soddoo Oodituu, Tumee fi Liibaan jedhamu. Isaan kunneen har'a Sadan Soddoo jedhamanii beekamu. Lafti Soddoo naannoo Shawaa Kibba Lixaati. Daangaan qubsama Sadan Soddoo kan ta'an karaa kibbaan laga Hawaas yookaan Awaash irraa hamma Arsii fi daangaa uummattoota kibbaa kan ga'u, karaa bahaan immoo Bachoo fi Galaaniin kan daangeffamu, karaa kaabaan immoo Bachoo fi Galaaniin kan daangeffamuu fi karaa lixaan Walisoo wajjiniin wal daangessanii kan jiraatanidha. Giddugalli siyaasaa fi amantii Odaa Nabee yoo ta'u, giddugalli heeraa fi seeraa kan itti tumanii fi labsii itti labsan immoo Odaa Kallachaa jedhamuun beekama. Aanutiin Soddoo, Daachii, Walisoo, Tolee fi Qarsaa Maallimaa fi kanneen ta'an dachee Sadan Soddoo warra Daachiiti. Gootonni ilmaan Oromoo lakkaa'amanii hin dhuman. Isaan keessaa akka fakkeenyatti Taaddasaa Birruu, Abdiisaa Agaa, Waaqoo Guutuu, Oliiqaa Dingilii fi kanneen kana fakkaatan yeroo mara kaafna. Egaa gootonni kunneen ilmaan Oromoo fi lafa Oromiyaa naannoo adda addaa irratti kan dhalatan ta'uun beekamaadha. Akkuma kanaan ilmaan Oromoo damee Tuulamaa warra Sadan Soddoo irraa gootonni dhalatanis hedduudha. Akka fakkeenyatti gootota Oromoo damee Tuulamaa ilmaan Sadan Soddoo keessaa hedduun maqaa kaasuun ni danda'ama. Duula Xaaliyaanii tokkoffaa fi lammaffaa irratti kan hirmaatee fi duula Maqalee fi Adwaa irratti gootummaa guddaan kan raawwatanii beekamtii guddaa argatan keessaa kan maqaan isaa akka biyyaalessaatti waamamu Dajjaasmaach Baalchaa Saafoo yookaan immoo Abbaa Namsoo damee Tuulamaa ilmaan Oromoo idda Sadan Soddoo ta'uunsaa beekamaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota peejii kootii gootonni Sadan Soddoo baay'eedha. Lafa Sadan Soddoo irraatti biqilanii dachee Oromiyaa guutuuf kan godaananii gootummaa gonfatanis hedduudha. Soddoon lafa abbaasaa Oromoo irra kan jiraatuu fi aadaa isaa kabajee kunuunsee eeggatee idda sanyii Oromoo Oromummaa isaatti kan boonu ta'uusaa fi Soddoo warra Sadan Soddoo warra Daachii warra Tuulamaa ta'uusaa sin hubachiisa. Hedduu galatoomaa isinii jecha seenaa Oromoo wal barsiisuun waliin haa mul'isnu. Horaa bulaa deebanaa. Kanan sinjala bade har'a booda deebi'ee dhufeera. Karaa fuula TikTok kootii, YouTube fi Telegram koolleen hordofuun dagatinaa jecha waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Fuula kana copy link naa gochuun feeraalii akka inni naa ba'u naaf godha. Adda kutee waan tureef akka naaf ba'u kabajaa sin gaafadha.